waan hundumaa keessa darbitanii bu'aa bayii baay'ee keessa darbitanii waan hin darbamne fakkaatullee haala bara keessatti mul'achaa jiru hundumaa keessa darbitanii maatiin keessan eegamee isinillee eegamtanii baga waggaa haaraa kana argitanii jechuu barbaada. Amen. Amin. Eebbifame. Amen. Eebbifamaa gooftaanis na eebbisu. Baay'ee namatti tola gaanii guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin kutaan nuyi keessaa ilaallu Wangeela Maatiyos boqonnaa 28:18 hanga 20tti Yohaannis 3:16 irra isa jiru ta'a. Mee kadhata gabaabaan kadhadha. Abbaa keenya gooftaa keenya yaa isa waan hundumaa gochuu dandeessu yaa isa hundumaa gochuun dandeettii kee ta'e alfaadhaaf omeegaa kan taate jalqabnis dhumnis kan ta'e ati waaqayyoodha ati danda'aadha ati jiraataadha maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Amen. Ulfinni irra waaqaaf lafa irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Amen. Jiraadhaa ittee nu jiraachistee nu gargaartee yaa Waaqayyo gooftaa ijoollota kee gootee nu filattee jireenya bara baraatiif nu filattee jiraadhaa ittee immoo du'a keessaa gara jireenyaatti dukkana keessaa gara ifaatti nu waamtee waamicha akkasii waamicha dinqisiisaa kana isa ta'e ilma kee tokkicha dabarsitee du'atti kennuudhaan nuun du'a nu oolchitee jireenyaaf nu waamtee galanni guddaan siif haa ta'u. Amen. Bara hamma bara baraatti maqaan kee haa kabajamu. Amen. Nu namoota yaa Waaqayyo gooftaa cubbamoota turree akkasumatti nu jaallatte karaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoos jiraadhaa ittee jireenya bara baraatiif nu kaadhimmatte galanni guddaan siif haa ta'u. Amen. Yaa Waaqayyo amma immoo argamuun kee gidduu keenya jira. Ammas maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin anaan malee waa tokko gochuu hin dandeessan jetteetta siin malee waa tokko gochuu hin dandeenyu argami kee gidduu keenyatti haa ta'u. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin barsiisaa dhugaa geggeessaa dhugaa hafuura Waaqayyo Waaqa jiraata gooftaa hafuura qulqulluu si waama amma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara jireenya koo gara jireenya obboloota koo akkati dhuftuuf akkati nu barsiistuuf kallattii akkati nutti agarsiistuuf waan hubachuu qabnu akkati nu hubachiistuuf baruu kan qabnu akka nu barsiistuuf ilaa idduchas yeroochas jireenya keenyas dabarsee sitti laadheeraa ati irratti ulfaadhu. Amen. Gadi jennaa ati olol jedhi mul'adhu. Amen. Yaa Waaqayyo gooftaa galgala kanatti galaa nuu galaasuu barbaadde galaa jireenyaa ati nuuf galaasi. Amen. Galatoomi ulfaadhu eebbifam kanaan kan lolu karaa adda addaa kan lolu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ergamaan hafuura dukkanaa ergamaan hafuura Luusfer maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiin isaa diigamaa haa ta'u. Amen. Qilleensa kanarraa lafa kana jalaa maqaa Yesuusiin hojiin isaa diigamaa haa ta'u. Amen. Yaa Waaqayyo sagalee kee dhageenya akka Maariyaam miilla kee jala teenye gooftaa si dhageenya ati nutti dubbadhu. Amen. Yaa jaallatamaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. Amen. Kananni Waaqayyoodhaaf haa ta'u Waaqayyoon baay'isnee guddisnee galateeffanna gaanii Waaqayyo carraa kana immoo nuu laate kanaaf Waaqayyoon baay'isnee guddisnee galateeffanna. Yeroo kanatti gaanii akkuma afurri Waaqayyoon gargaaretti gaa daddafeetan adeemaa in ilaalla walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo jalqabaa Wangeela Maatiyos irra isa jiru nan dubbisa akkana jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 kaasee nan dubbisa. Wal qabatee jira gatii ta'eef 16 kaasee yoon dubbises akkas jedha. Bartootni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuus wal argina isaaniin jedhee hin dhaqanii yeroo isa argan hin sagadaniif kaan garuu hin mamanii.
18 kaasee Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Haleluuyaa. Irra deebi'een dubbisa. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira isaaniin jedhee. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis irra isa jirus immoo nan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irra immoo jiru nan dubbisa. Akkana jedha. 3 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf mitiidha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan mata duree nuti irratti ilaallu gaanii ergama waamamneef deebii laachuu isa jedhu. Kiristoos Yesuus yeroo biyya lafaarra turetti ergama isaa raawwachuudhaaf ergama abbaan isaa erge raawwachuudhaaf gara biyya lafaa dhufee akkuma ji'a kana keessa waggaa dhuma kana keessa kabajachaa turre nummoo akka lakkoofsa biyya kanaatti torban jimaata darbee kabajachuuf jennu dhalachuu isaati. Gara biyya lafaa kana dhufee kaayyoo akeeka Waaqayyo inni itti biyya lafaa kana isa erge raawwachuudhaaf dhufee isa ergama isaa raawwate. Yesuus Kiristoos dhufee ergama abbaa isaatii gaafa raawwatu bartoota 12 leenjisuudhaan barsiisuudhaan hidhachiisuudhaan ergaa wangeelaa itti kennee isaan erge. Gaafa ol ba'uuf ka'es ergama itti kenne. Akkuma kana gaanii ergamni sun anaaf isiniinis hin ilaallata jechuudha. Har'a kan Kiristoos Yesuusitti fayyisaa ta'uusaa amanee hundumaa ergamni kun hin ilaallata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf ergama ergamnee fi deebii laachuun jedhe mata duree isaa. Deebii laachuu ergama Kiristoos Yesuus nu erge. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 hanga 20tti jiru isa kana raawwachuudhaaf deebii laachuutu nu barbaachisa jechuudha. Kana gaa tartiibaan hin ilaalla jechuudha. Kaayyoon barumsa kanaa egaan kaayyoo qaba. Barumsiin qopheesse kuni kaayyoo qaba jechuudha. Kaayyoo barumsa kanaa gaa yeroo ilaallu kaayyoon barumsa kanaa jaalala Waaqayyo ittiin addunyaa mara jaallate. Addunyaa mara saba hundumaa jaallate. Jaalalattiin Waaqayyo nama hundumaa adii gurraacha isa barate isa hin baranne sooressa hiyyeessatuun jedhin addunyaa mara saba hundumaa inni ittiin jaallate kana jaalala isaa kan biyya lafaan ga'uu fi Kiristoos Yesuus fayyisaa biyya lafaa fayyisaa saba hundumaa ta'uu isaa dubbachuu. Kaayyoon barumsa kanaa isa kana. Isanni ergamee dhufeef kana. Kaayyoon ni ergamee dhufeef kana. Namni hundumtuu akka fayyuuf. Namni hundumtuu Kiristoos Yesuusitti amanee akka fayyuu fi isa kana addunyaa maraan saba hundumaatiin ga'uu dubbachuun akka nurra jiraatudha. Kana kaayyoon barumsa kana. Jaalala Waaqayyo ittiin addunyaa mara jaallate biyya lafaatiin ga'uu Kiristoos immoo fayyisaa biyya lafaa ta'uusaa dubbachuudha. Kaayyoon barumsa kana. Galmi barumsa kana immoo galma qaba jechuudha gaanii. Galmi barumsa kana akeekii Waaqayyo addunyaa kanaaf qabu maal akka ta'e. Akeekii Waaqayyo addunyaa kanaaf
saba hundumaaf qabu maal akka ta'e hubachuu fi hubachiisu galmi isaa kana jechuudha. Hubachuuf hubachiisu. Eega hubanneeti hubachiisna jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nama hubateetu hubachiisuu danda'a jechuudha. Galma barumsa kanaati. Inni gara biraan immoo akeeka jireenyaaf tajaajila keenya hubachuu. Maaliin akeeki jireenya keenya? Eeyyee maaliif hin jiraadhan? Maaliif Kiristoos Yesuus erga na fayyise jireenya bara baraatiif erga na qopheesse jireenyan argadhe kun maaliif tajaajilli koo kun maaliif isa jedhu kana? Kanaaf akeeka jireenyaaf tajaajila keenya hubachuudhaaf jechuudha. Isa kana jechuudha galmi barumsa kana jechuudha. Egaani eenyutu nu ergamneef deebii laachuu erga jennee eenyutu nu ergee isa jedhu ilaaluudhaaf ammas garuma Maatiyos 28tiin isin deebisa jechuudha. Maatiyos 28 amma 20 isa jiru. Eenyutu nu ergee isa jedhu kana. Maatiyos 28 amma 20 ammas utuun irra deebi'ee dubbisee baay'inatti tolu. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis isaan cuubuudhaanii saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waanan isin abboome hundumaas eeguu isaan barsiisaa jedhee isa kana dubbate jechuudha. Isa gooftummaan hundumtuu waaqaaf lafarratti isaaf kenname. Aangoon hundumtuu waaqaaf lafarratti isaaf kenname. Haaleluyyaa. Isatu nu erge jechuudha. Maqaan isaa ulfaatu. Erga aangoon hundumtuu mootummaan gooftummaan hundinuu waaqaaf lafarrattis anaaf kennameera erga jedhee booddee egaa dhaqaa jedhe ergama kana kenne jechuudha. Eenyutu kenne? Gooftummaan hundinuu waaqaaf lafarratti isa kennameef gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Inni nu erge. Maqaan isaa ulfaatu. Amiin. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin. Ergama kennee isa nama biraa hin hafneedha. Ergama kennee immoo isa nama biraa hin hafneedha. Lakkoofsa 20 irratti maal jedha beektusin? Waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa jedhee kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin jira. Haaleluyyaa. Isinii wajjin ergamatti kennee dhaqaa jedhee isa biraa hin hafne. Isa nu ergee isa nu biraa hin hafne. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ergamni baay'een akkami beektusin? Amma fakkeenyaaf dirree lolaa irratti ajajaa waraanaa gaafa waraanatti bobbaasu duukaa waraanan dhabu. Ajajaa waraanaa taa'ee iddoo tokko taa'eetu in hordofaa isa eessee ilaaluuni manatsarichaan in ilaalaa haala waraanichaa deemuun akka irra jiraatu kallattii isaan irra deemuun irra jiraatan hundumaa ajaja laataaf wajjin hin dhaqu. In bobbaasee garuu biraafee ajaja laataaf. Inni kun garuu bobbaasee isa nama biraa hafu miti. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin. Isa nama wajjin dhaqu, isa nama dursee dhaquudha. Bobbaasee ergee isa nama wajjin dhaquudha. Kanaaf kunoo anamma dhuma biyya lafaatti isinii wajjin hin jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhaqaa jedhee ergee isa nama biraa namne. Deemaa jedhee isa nama biraa namne. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin. Kanaaf akka jedhamni waan dubbattanii hin sodaatinaa jedha. Hafuurri qulqulluun iyyuu waan isin dubbattan isiniif kenna. Asti immoo dhaqaa jedhee ani hamma dhuma biyya lafaatti isinii wajjin hin jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin. Isa kanatu nu erge jechuudha. Eenyu nu erge? Yesuus Kiristoos ergaa aboon waaqaaf lafarratti gooftummaan waaqaaf lafarratti anaaf kenname isa jedhee deebi'ee immoo isa ergee nama biraa hin hafne. Isatu nu erge jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin. Egaan ergamni inni kun adda kan isa godhu baanii ergee nama wajjin ta'a. Adda. Ergamni kun adda jechuudha. Ni kaan ergee biraa hafaa,
ajajaa'edha, hojjechiisaa jedha, itti gaafatamaa jedha, maanaajarii jedha. Inni biiroo keessa taa'ee ajaja laata yookiin iddoo tokko taa'ee ajaja laata isa raawwachiisutu deema jechuudha. Inni kun adda kan isa godhu ajajichumatu ajajaadhuma isa ta'e isuma nu ajaje isa nu ergaa isa ta'e. Haleluuyaa. Isumatu nu ergee nu wajjin ta'a jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Ameen. Kana yeroo ta'u immoo mo'icha guddaadhaan mo'icha inni biyya lafaa du'a mo'ee ka'ee ragatii ta'e mo'ichaan ijoollee isaa wajjiniin ta'a jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan Yesuus Kiristoos dhaqaa jedhee biraa kan hin hafnedha jechuudha. Ergama kanaaf deebii laachuu duraa beekuun kan nurra jiru waan tokko ilaalla. Ergama kanaaf deebii laachuu duraa wantoota beekuun nurra jiraatu. Maal gochuu deebiitu laatiin dura maal beekuutu nurra jiraata isa jedhu yoo ilaalle inni jalqabaa akeekii Waaqayyo namoota hundumaaf qabu maal akka ta'e beekuutu nurra jiraata jechuudha yookiin hubachuutu nurra jiraata. Akeekii Waaqayyo namoota hundumaaf qabu. Namoota hundumaa gaafa jennuugaa qomoo hundumaa, sanyii hundumaa, addunyaa mara jechuudha. Namoota hundumaaf akeeka maalii qaba Waaqayyo isa jedhu hubachuu beekuutu nurra jiraata, hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Kanan taanaanii ergamni wangeelaa nuyi ergamneef kuni guutuun ta'u jechuudha. Maaliif ergamumti Gooftaa Yesuus Kiristoos gara lafa kanaatti dhufee dallaa horii keessatti dhalate, gaddeebi'ee dhufee dhalate addunyaa mara fayyisuudhaaf, du'a keessaa baasuudhaaf, du'a bara baraa jalaa baasuudhaaf isa kana hubachuu danda'uutu nurra jiraata jechuudha. Inni kun gaanii kana jalatti akeekii Waaqayyo namoota hundumaaf qabu hubachuu inni tokkoffaan. Kana jalatti maanni adiif gurraacha utuun jedhin qomoo hundumaaf akka isaan barbaachisu. Wangeelli fayyinaa kun qomoo hundumaaf akka barbaachisu. Fayyinaaf akka Waaqayyo isaan barbaadu, akka isaan namni hundumtuu akka fayyu Waaqayyo akka barbaadu isa kana beeku. Daddafeen dubbisaa. Namooti immoo yoo daddaftanii baastanii dubbisuu na gargaartanis natti tola daddafee raawwachuudhaaf yeroo baay'ee akkan hin fudhanneef jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 9 hanga 10 isa jiru. Nan dubbisa akkana jedha. 9 hanga 10 isa jiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 9 hanga 10. Saddeetuma kaasee yoon dubbise akkas jedha. Yommuu inni macaaficha fudhates uumamni lubbuu qaban arfan maanguddoonni 20 arfanis hoolicha duratti hin gombifamanii addaddaan kiraara odaa ixaana itti aarsan isa warqee irraa hojjetame of harkaa qabu. Ixaanni qodicha keessa guutee ture. Innis kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'aniiti jedhee sagalee kaasee akka jedha. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoosaa banuudhaaf kan mallattaa'eedha, kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bittee. Haleluuyaa. Waaqayyo keenyaaf mootummaadhaaf luboota isaas akka ta'an isaan godhatee isaanis lafarratti mo'uudhaaf jiru jedheeni jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.
Amiin. lakkoofsa 9 irratti akka gaariitti lafa kaa'ee ture. Ati ofii keetii qalamtee jedha. Iyesuus Kiristoos nuuf jedhee qalame. Qaraaniyoo gubbaa irratti dhiiga isaa lolaase. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa ilaalaa hundumaaf akeeki Kiristoos Iyesuus dhufee qalame kana hundumaaf yeroo wangeela ergama wangeelaa kana bakkaan geenyu isa kana beekuun murteessaadha jechuudha. Qomoo tokkoof dhufeen duune, saba tokko duwwaadhaaf dhufeen duune, biyya tokko duwwaadhaaf dhufeen duune, adii duwwaadhaaf dhufeen duune, gurraacha duwwaadhaaf dhufeen qalamne. Inni qalamuunsaa, dhiiga isaa lolaasuunsaa gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bittee jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin. Isa kana beekuudha jechuudha. Isa kana beekuutu nu barbaachisa jechuudha. Gara biraan immoo baay'ee kan na gaddisiisu yeroon kana dubbadhu baay'ee kan na gaddisiisu yeroo tokko wangeela tajaajiluudhaaf gara gooroo kanatti affeeramnee turre anaaf ingidaan yeroo baay'ee dhanna waldaa sanaa na yaadadha. Baay'ee gaddinee galla gaafachiidhaan baay'ee gaddinee galla. Waldooleen biraa achi naannoo sana jiru waggaa dheeraa kan taa'e waldaa maqaan dha'u waldaan tokko jira. Waldaa guddaan tokko jira. Waldaa maqaan dha'u kan nama dhibu sabni achi maanni jennee gaafannu lafti isin argitan kuni kan qotee bulaa naannoo kanaati nuun jedhan. Kan qotee bulaa naannoo kanaati nuun jedhan. Lafa kana qarshii xinnootti gurguranii dhugaatiitti fixu jedhan. Amma caalaan isaanii waardiyyaa jedhan. Baay'een isaanii waardiyyaa jedhan. Baay'ee gaddine bakka ingidaa wajjin. Maaliif waldaan akkasii iddoo kanatti yeroo dheeraadhaaf dhaabbatee jira? Akkamitti saba kana wangeelatti mul'isan jennaan? Afaan kanaan wangeela itti muun barbaanne nuun jedhan baay'een gadde bakka. Afaan kanaan wangeelatti muun hin barbaanne. Yeroo dhufusi, yeroo waldaan akkasii dhaabbatusi hin balaaleffatu. Waldaan afaan qooqaa afaan Oromootiin naannoo sanan turre maaliif waldaan kun waggaa dheeraas as dhaabbatee jira minni? Waldichi afaan Amaariffaatiin lallabama. Maal ta'aree afaan Amaariffaatiin yoo lallaban sabni afaan kana dhaga'u hin jiru? Maaliif wangeela dhaga'uu dadhabe? Sabni iddoo kana silaa qabeenya isaa gatee hin deemu. Silaa dhugaatiitti qabeenya isaa hin fixu. Baay'een yeroo gara qaallitti akkas deemu, yeroo gara sanarra deemu baay'een gadda bakka dhugumanis niin jedha. Wangeelli garuu qomoo tokko duwwaadhaaf miti. Afaan tokko duwwaadhaaf miti. Etuu saba sana ammoo isi waldaa kana keessa dhalataan iddoo kanaa, dhalataan naannoo kanaa jiraaree amma achitti gaa waldaa afaan Oromiffaatti kan nu dhannee tajaajille jiruuree amma dhalataan naannoo kanaa innaan hin jiran nuun jedhan. Maaliif reesin immoo erga dhuftanii maaliif hin hojjenne jenneen argitanii? Wangeela Kiristoos dhufee du'eef kan qooqa tokkoof, sanyii tokkoof, sanyii murtaa'eef kan godhan baay'eetu jira. Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abaarsa kana haa cabsu lafa keenyarraa. Amiin. Amiin. Dhugaan isiniin jedha baay'ee gaddine, baay'ee gaddine, baay'ee gaddine. Maaliif isin immoo dhugaan baatan? Sabni kun adeebi'u qabeenya isaa soo dhabeera. Jireenya bara baraa immoo maaliif dhaba sabni kun? Maaloo inneen dhuguman isiniin jedha. Waggaa dheeraaf waldaa guddaa achi jira. Amma to'achumatti dasseetii mataa isaanii uummatanii taa'uu baatanii sabni sun hin booji'ama. Jireenya bara baraatiif hin kaadhimama. Deebi'ee immoo qabeenya isaallee hin dhabu ture. Dhugaatiitti Kiristoos Yesuus suusiitti kutaa, dhugaatiitti kutaa sabni sun hin fayyadu.
Manni ree kun ennaan faarmaasii guddaa mana guddaa fooqii ta'etu jira. Inni kun horennaan dhalataadhuma asiitti inni garuu wangeela gatii dhaga'eef inni laficha qabatee hafeedha. Maal ta'an illee tuutti meera ta'e. Inni gaa namundumtuu gaa ba'aa wal qixxeen qabu gaa baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf iddoo kanatti akka nama dubbisetti saba hundumaa, afaan hundumaa, sanyii hundumaa wangeelli kun ga'uutu irra jiraata. Akeekisaa isa kana beekuutu irra jiraata jechuudha. Namundumtuu dhaga'uu qaba jechuudha. Deebi'ee immoo jaalalli Waaqayyoo hundumaaf wal qixxeedha. Galanni Waaqayyoodha. Haa ta'u jaalalli Waaqayyoo hundumaaf wal qixxeedha. Isa sooressaaf isa hiyyeessaaf, isa adiif isa gurraachaaf, isa barateef isa hin baranneef hundumaaf wal qixxeedha. Isa kana beekuutu irra jiraata. Al tokko immoo rakkinatu jira isa kanarratti. Namoota al tokko ilaalcha dogoggoraa lama jira. Ekstiriimii lamatu jira. Kaani warruma hiyyeessa duwwaatti wangeela lallabxuudha. Sooressaafis hin barbaachisa. Kaan immoo mana sooressa duwwaa lamaanuutiif iyyuu hin barbaachisa. Tokkotu dhiyoo kan akkasii. Wangeelli kun hiyyeessa duwwaatti maaliif warri sooressaa warri birrii qaban miliyoonarooti maaliif sodaatamu? Maaliif wangeelli ittiin himamu? Namundumtuu fuula Waaqayyoo duratti wal qixxeedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tokko fayyuun ergamoota Waaqaa duratti gammachuu. Haa ta'u iyyuu malee inni kadhataanis, inni dhabaanis, inni famasiin taanis yoo fayye lubbuun fuula Waaqayyoo duratti lubbuudhuma. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Waaqayyo wal qixxeetti jaallata. Isa kana beekuun nurra jiraata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 sila dubbiseera. Maal jedha? Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallateera. Tokkicha ilma isaa amma kennutti. Akkasumatti hunduma jaallate. Akkasumatti. Inni gara biraan immoo maal beekuu qabna? Maal hubachuu qabna? Tokkicha ilma isaa hamma kennutti nama hundaa jaallachuusaa. Nama hundaa jaallachuusaa beekuun nurra jiraata. Wal qixxeetti nama hundaa jaallachuusaa. Tokkicha ilma isaa hundumaaf kennuusaa beekuun nurra jiraata jechuudha. Waan warra badan barbaaduu akka ta'e beekuu. Warra badan barbaaduu akka ta'e. Fakkeenyaaf fudhatanii Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos keessatti namicha hoolaa dhibba qabu fakkeenya fudhatee tokko yoo badde baqa barbaadee 99 dhiisee isee tokko barbaacha akka inni deemu gaafa argatu immoo akkam akka gammadu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 yoon dubbise daddafee boqonnaa 19 lakkoofsa 10 akkas jedhanan dubbisa. Sagalii kaase Yesuus deebisee fi har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Namni kunis immoo ilma Abrahaam yoo ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaaf dhufeera jedhee. Ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera jedhee. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa Kiristoos Iyyasuus banneetu jirru nu barbaacha dhufe gara biyya lafaa. Ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf dhufe jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa bade warra badan barbaaduudhaaf. Warra hoolota keessaa badan warra dallicha keessaa tikee keessaa badan barbaaduudhaaf. Hoolota koo beekaa, hoolonni koos na beeku jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf maayini akeeki Waaqayyo namoota hundumaaf qabu hubachuu. Isa bade barbaacha dhufe kana beekuutu nurra jiraata jechuudha. Warra badan barbaachuudhaaf Kiristoos Iyyasuus gara biyya lafaa kana akka inni dhufe isa kana beekuutu hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo magaan tokkoffaadha kan nuti ilaalle. Tokkoffaan maal ture? Ergama kanaaf deebii laachuu dura
jalqaba beekuun kan nurra jiraatu akeeki waaqayyo namoota hundumaaf qabu hubachuu akeeki waaqayyo nama hundumaaf qabu hubachuutu nurra jiraata ergama kanaaf deebiitu laatiin dura kana jalatti ilaallee turre qabxii arfan tokko inni lammaffaa ergama guddaa raawwachuuf maaliif akka of kennuu nu irra jiru beeku ergama guddaa Great Commission isa jedhamu Kristos Iyesus ergamanni kennee gara abbaasaatti ol ba'e ergama guddaa kana raawwachuuf maaliif akka of kennuu nurra jiraatu beeku of kennu maal jedhu doktariin tokko gaaf tokko koorsii tokko nuu laata ture waa'ee mishinii baradhe barumsa koo akkasidha ture submission is the driver of mission edha submission is the driver of mission kan nu kakaasu jalqaba of kennuudha jechuudha mishinii sana utuun innaqin mishinii sana raawwachuudhaaf utuun ka'in submissioniin barbaachisaadha jechuudha of kennu mataa ofii submit gochuun of kennuun barbaachisaadha gaafa of kenninu gaanii ergamichatti nu oofa jechuudha of kennuun kuni ergamichaaf nu fiisisa jechuudha submission is the driver of mission nu fiisisa jechuudha gara ergama kanaatti dhugaa ba'i nuun jedha dubbadhu nuun jedha wangeela Kiristoos fayyisaadha dhugaa jireenya jedhii dubbadhu nu godha bakka gaafa of kenninu warra of kennan waaqayyo nu haa taasisu maqaa Yesuusiin Ameen. Ameen. Hallelujah galanni waaqayyoodhaaf of kennuun nu irra akka jiru beeku egaani yeroo of kenninu gaani kana jalatti immoo lama jalatti maal ilaalla namooti dheebuu fayyinaa qabaachuu isaaniiti maaliif dhugaa baana maaliif of kennine ergama kanarra bobbaana maan of kennuun keenya maaliif barbaachisa yoo jenne namootatu dheebuu fayyinaa qaba lubbuun isaanii gaaffiitti tumti waan isin gaaffii lubbuun isaanii gaaffii qabdi sobanii afaanii na didan iyyuu malee sobanii afaanii na tuffatan iyyuu malee sobanii afaanii na fincilan iyyuu malee lubbuun isaanii gaaffiitti dhiyeessiti gaaffii lubbuu nama hundumaa keessa jira kanaaf dheebuu namoota dheebuu fayyinaa qabaachuu isaaniitu akka nuyi kakaanu nu godhachuu ergama kanaaf akka nuyi of kenninu nu godhachuu faarsaa daawit 4:6 isa jiru nan dubbisaa faarsaa daawit 4 lakkoofsa 6 akkas jedha nan dubbisa faarsaa 4 lakkoofsa 6 nan dubbisa namooti baay'een eenyutu waan gaarii nutti agarsiisaa hin jedhu yaa waaqayyo ati ifa fuula keetii nurratti ol kaasii jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u Ameen. namooti baay'een eenyutu waan gaarii nutti agarsiisa eenyutu bakka waan gaariin fayyina karaa fayyinaa caale hin jiru jireenya bara baraa caale hin jiru waan gaarii eenyutu nutti agarsiisa namooti hin jedhu akkas galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u eenyutu nutti agarsiisa waan gaarii namoota baay'ee argitanii beektusin turanii baddeenyaa ta'anii wayitti nimne waa'ee Kiristoos kanatti nimne dhugaan baane akkuma carraa gaaf tokko gaafa amanan baay'een si komadhe wanta kana na dhossitee teesse namoota jedhan an dhaga'eera gwaddeenyoota isaaniitiin namoota akkas jedhan an dhaga'eera gurra kootiin maalan godhasitti kanatu na darbee hamma kana maaliif nu dhossite waan gaarii kana namoota jedhan dhaga'eera waaqayyo akka mul'isnee dubbannu waaqayyo nu haa gargaaru Ameen. dheebuu qabu nu bukkee keenyan jiranii laata warri naman dheebuu qabu lubbuun isaanii nu ga'een keenya dubbachuudha booddee tan dhufa namooti baay'een eenyutu waan gaarii nutti agarsiisa hin jedhu yaa waaqayyo ati ifa fuula keetii nurratti ol kaasii jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u gaaffii jireenyaa qabu bakka lubbuun isaanii gaaffii qabdi
gara biraan immoo maaliif of kennina ergama kanaafi namooti gooftaa Yesuus utuu hin amanin badaa waan jiraniif badaa jiru namooti baay'een badaa jiru gara du'aatti gadi bu'aa gara si'oolitti gadi bu'aa atunuu callumannee teenyu atunuu dubbachuu dhiisnee jirru namooti baay'een du'aa jiru namooti baay'een etu gooftaa kana waliin barin tu gooftaa kana namanin etu fayyina kana hin argatin du'aa jiru namooti baay'een kanaaf of kennuun nu barbaachisa kanaaf of kennuun nu barbaachisa eeyyee of kennuun har'as anaaf isinirraan eegama kana daataa kana tureera kanin argadhe daataa kana deezreetiidhaa fi barzireetii addunyaarra kan tureedha kun xinnoo see tureera kun ergan argadhe isa karantii miti jechuudha karantii miti xinnoo see tureera kun and from all over the world days per day guyyaa keessatti namoota meeqatu du'a wettanii guyyaa keessatti nama 151,600 yeroo sanatti staatiksii yeroo sana argadhe karantii isa ammaa miti karantii miti nama amma kanatti du'aga nama amma kana keessaa ilaalame meeqatu gooftaa qaba yoo ittanii yaaddanii gaa baay'ee rakkisaadha meeqatu ifi kun ifeef meeqatu meeqaaf ifi kun ife meeqatu gara jireenyaatti dhufe yoo ittanii gaanii baay'ee rakkisaadha du'immoo amma yoo ittanii 6,316 sa'aatii keessatti immoo amma kana sa'aatii tokko keessatti immoo nama amma kanatu du'a ilaalame nama amma kana keessaa meeqatu si'ooliin naqa meeqatu immoo gara si'oolitti gadi bu'a si'ooliif qophaa'ee waaqayyo ija keenya nuuf habanu maqaa Yesuusiin akkuma kana immoo dhalooti guyyaa keessatti dhalooti nama 360 yeroo ta'u sa'aatii keessatti immoo 15,000 ilaalaagaa hammam dubbachuun akka nurra jiraatu hammam of kennuun akka nurra jiraatu namni amma kana guyyaa keessatti du'u eega koronaan dhufe tuummoo staatiksii kana argadhe baay'ee natti tola eega koronaan isa immoo yoona meeqa ta'a gaalaalaa meeqa ta'a guyyaatti kan du'u jechuudha kanaaf akka addunyaatti jechuudha akka addunyaatti aniif isinii gaan of kennuun kan nu barbaachisu kanaaf jechuudha namooti baay'een utuu in dhaga'in gara du'aa kan deeman baay'eetu jira jechuudha dhalooti hundi dhufaatii gooftaa dura wangeela fayyinaa dhaga'uu qabu kanaaf of kennuun nurra jiraata dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura namooti wangeela fayyinaa kana dhaga'uu qabu wangeela Maarqos boqonnaa 16 deebi'ee immoo 13:10 Maarqos wangeela Maarqos 16:15 irraa inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa Ameen irra nu deebita irra deebu inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa Ameen gara biyya lafaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela lallabaa jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u 13:10 irraa immoo baafadheera nan dubbisa duraan dursee wangeelli saba hundumaatti lallabamuun hin ta'a jedha Ameen duraan dursee wangeelli saba hundumaatti lallabamuun hin ta'a lallabamuun hin ta'a jedhamee lafuma teessan ta'a lallabamuun hin ta'a Ameen lallabamuun hin ta'a wangeelli mootummaa waaqayyoo lallabamuun hin ta'a eenyuuf saba hundumaa kan waaqayyoodhaaf haa ta'u Ameen isa kanaaf of kennuun nurra jiraata jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u inni sadaffaan ergamni guddaan galma akka ga'uuf amanaan hundi ga'ee isaa ba'uuf gochuun kan irra jiru beeku maaltu ga'ee maalii qaba amanaan hundumtu maal gochuu qaba amanaan hundumtu ergama guddaa kana galmaan ga'uudhaafi maal beekuu maal gochuu qaba amanaan hundumtu aniif isin amanaan hundumtu Kiristoos Yesuus kan amane hundinuu maal gochuu qaba inni jalqabaa dhaquu deemuu
dhaquu deemuu dhaquu yookiin deemuu kun ajaja gooftaa keenyaa isa guddaadha. Great Commission ergaa guddaadha jechuudha. Ergaa guddaa Kiristoos Iyesuus amantootatti duuka buutota isaatti kennee deemedha jechuudha. Deemuu dhaquu eeyyee Waaqayyoon nu haa gargaaru. Kana maalni yeroo baay'ee gaan waldaa kiristaanaa laaltaniitti yoo ta'e waldaa kiristaanaa walitti qabamni saba Waaqayyoo waldaan kiristaanaa jechuun anaaf isin jechuudha. Warra Kiristoositti aman yeroo baay'ee immoo walitti qabama tuuti keenya jechuudha. Walitti qabamni keenya tokkummaan keenya mana kadhataatti yeroo walitti qabamnu mana kadhataati malee muki waldaa miti. Waldaan anaaf isin jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kana gaamaanni faallaa ergama kana argina yeroo baay'ee waldaan kottaa sanbata lallaba booddee waldaa hubattaniitti yoo ta'e egaa waldaa hunduma jira ta'een beeku mee namooti haaraan Kiristoos Iyesuusiin takkaa hin amanne ka'aa jaajjaa dhumarrattiin lallaba booddee Dhuruudha tarii gooftaanitti mul'atee tarii isaanumatti dubbatee dhufuu danda'u. Haa ta'u gaariidha. Isan mormu agootu. Garuu isa gooftaan dhaqaa jedhee iseen achuma teessee kottaa waan jettu fakkaata. Kottaa garuu maal jedhe gooftaan dhaqaa deemaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Faallaa waan ta'e natti fakkaata gaa observe gootaniittu ta'een beeku hubattaniittu ta'een beeku sin. Na yeroo baay'ee gaaffii natti ta'a bakka kottaa achuma teessee kottaa jettee sanbatuma sanbata waldaan kiristaanaa mee warri amantan mee warri Kiristoos Iyesuus kanatti amanuudhaaf dhuftan Waaqayyo ija keenya nuuf habanu. Ajajinni jedhee dhaqaa jedhe. Eessa dhaqna dhaqaa jedhe wangeela Maatiyos 28 kaastanii yoo dubbistanii gooftummaan waaqaaf lafarratti naaf kenname egaa dhaqaa jedhe dhaquudha bakka deemuudha gara warra hin fayyine barbaachuu gara warra dukkana keessa jiranii gara warra ifi kun hin ifnee fi dhaquu barbaaduu isa kana jechuudha. Faallaa ta'e bara kana waldaan kiristaanaa achuma teessee qooda lubbuu sassaabduu waan biraa sassaabdi waldaan baay'een faallaa sana lubbuu qooda sassaabduu achi teessee waan sassaabduu qabdi waldaan. Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin ergama jalqabaatti waldaa kiristaanaa haa deebisu. Ameen. Eessa dhaqna yoo jettanii hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irra eessa dhaqna jedhu dhaqaasa jedhe kana eessa dhaqna yoo jenne kunoo gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'ee gara mirga abbaa ol ba'uudhaaf ka'e ergamootii utuu ilaalanii duuka buutootti utuu ilaalanii ija isaanii dura amma fudhatamutti ija isaanii qaarisiisanii gara isaatuma ilaalanii waan tokko jedhanii deemenni asittis ajaja tokkotti dubbate yeroo inni deemu argina akkana jedha boqonnaa tokko lakkoofsa 8 kaasee akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Isin garuu hafuura qulqulluun yommuu isin irratti bu'u humna hin argattu. Yerusaalemitti, Yihuudaa hundumaatti, Samaariyaatti hamma andara lafaattis dhuga baatuu koo hin taatu. Haleluuyaa. Isaaniin jedhee galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa yeroo walitti qabamanii dhaabbatan sana yeroo Kiristoos Iyesuus duumessaan isaan biraa ol fudhatame yeroo sanatti ergamoonni dhufanii maal ol isasin utuu ilaaltanii ol fudhatame kana deebi'ee hin dhufaa jedhanii itti himanii gooftaan Yesuus Kiristoos immoo akka isaan Yerusaalemii hamma humna argatanitti humna hafuura qulqulluu hamma argatanitti akka achiin baane isaanitti hime.
isin garuu hafuura qulqulluun yommuu isin irratti bu'u humna hin argattu, humna hin godhattu. Yerusaalemitti, Yihuudaatti, hundumaatti, Samaariyaatti, hamma dara lafaattis galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yerusaalem naannoo isaanii jechuudha. Naannoo isaanii maatii ta'uu danda'a, firoota ta'uu danda'a, naannoo mana keessa jiraannu, ollaa keessa, naannoon mana keessa jiraannu, maatii keessa jiraannu ta'uu danda'a. Yerusaalem keenya achi Yerusaalemitti deebi'ee immoo Yihuudaa biyya ollaa Yerusaalem ollaa ta'uu danda'a. Ollaa keenyatti namoota wajjin hojjennu ta'uu danda'a. Deebi'ee immoo Yihuudaatti biyya ollaa Samaariyaatti akkasuma amma andara lafaatti deemaa ittiin jedha. Amma andara lafaatti deemaa dhaqaa jedheen galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana gochaa jirraa laata Waaqayyo nu haa gargaaru. Dhaqaa wangeela dhugaa kana qabadhaatii dhaqaa itti himaa itti dubbadhaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Dhaqaa eessadhan dhasee naannoo keenya dhaqaa jirra. Naannoo keenya akkam laata? Naannoon keenya Yerusaalem keessa jirru kun akkami laata? Isa kana gochuudhaaf akka kakaanu Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni lammaffaa immoo barsiisaa dhaqaa erga jedhee booddee immoo barsiisuudha. Barsiisuu Maatewos 28:19 irraa akkana jedha. Maatewos 28:19 irraa barsiisaa ittiin jedhe. Akkas jedha nan dubbisa. Egaa dhaqaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuubuudhaanii saba hundumaa bartoota godhaa. Waanan isin abboome hundumaas eeguu isaan barsiisaa jedha. 19:20tti qabachuu dandeessu. Kanaaf barsiisuudha. Maal gochuu qabnaa? Dhaquu qabnaa. Deemnee immoo maal gochuu qabnaa? Barsiisuu qabna jechuudha. Dubbii Waaqayyoo kana ergaa guddaa keessaa inni tokko barsiisuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisaa ture. Barsiisa isaattis beekamaa ture. Kanaaf barsiisuutu nurra jiraata jechuudha. Daddafeen deemaa. Deebinee immoo duuka buutuu bartoota gochuu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Duuka buutuu gochuu. Maatewos 28:19 amma 20tti suman amma dubbise barsiisaa duuka buutuu koo isaan godhaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Saba hundumaa bartoota gochuu. Akkuma sila jedhe ammas rakkina waldaa kiristaanaatti deebi'a bara kanaatti. Amanaadhuma sassaabuudha malee innachi akorrofee dhufe, innachi adabamee dhufe as dhufaa. As immoo gaafa adabamu achi dhaqaa. Maaliif dhufteen hin jiru? Maal balleessitee dhufteen hin jiru? Baay'ee rakkisaadha. Lakkoofsuma amanaa, lakkoofsa amanaa baay'ifachuudha. Lakkoofsa amantootaa baay'ifachuudha. Kiristoos Yesuus garuu dhaqaa maqaa Abbaa, maqaa Abbaatti, maqaa Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluu isaan cuubaati, isaan barsiisaati, bartoota isaan godhaa. Bartuu koo isaan godha. Duuka buutuu koo isaan godhaa. Har'a baay'een dhuguman isinii jedha duuka buutuu Yesuus Kiristoos. Bartuu Yesuus Kiristoos miti waldaa keessa guutee kan jiru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa dammassu saba Waaqayyo. Ameen. Gaaficha kana lakkaa'ee nurkaa fuudha gooftaan gaafa deebi'ee dhufu. Maallaqa miti kan inni akkaawuntii miti kan inni birrii miliyoonota akkaawuntii irra jiru miti. Waldaan kiristaanaa kara kana irratti deebitee jirti. Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa fayyisu. Ameen. Tamsaasa wangeelaatti dhimma hin qabanii. Dhaqaasa jedhee dhimma hin qabanii. Baajetii ba'uu bakka sanaa kana. Waan biraadha malee tamsaasa wangeelaatiif baajetii qabamu baay'ee xiqqaadha waan isin baay'ee xiqqaadha dhugaan isiniin jedha baay'ee waan nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa
barumsa kana garuu natti tolee dhumanii keessa kooti wanti neechaara garuu lallaba biraas lallabuu wal dhaalee miti keessuma qonna buunnaanin kana dhiyeesse akkasinitti tolus nan amanaa maaliif waaqayyo wayiif nu qopheessaa jira saba waaqayyo waldaa kana waaqayyo wayiif qopheessaa jira hojii guddaatu fuuldura keessan jira dhugaanis ni jira hojii guddaatu fuuldura keessan jira waldaan kiristaanaa hintsaa ijaaruu gamoo ijaaruu gamoo ijaaruu qarshii walitti qabdee akkaawuntii irratti tuulu gaaficha gaafa dhufu gamoo lakkaa'ee nurkaan fuudhu gooftaa Yesuus lubbuu badan barbaaduu keenya wangeela tatamsaasne wangeela mootummaa waaqayyoo tatamsaasa hojjenne lubbuun akka mootummaa isa booddee bartuu gochuu barsiisuudhaan duuka buutuu dhugaa duuka buutuu Yesuus Kiristoos dhugaa gochuudhaan isa kana barbaada gooftaan kana ergamni guddaan waaqayyo nu haa gargaaru saba waaqayyo Ameen. kuman jedha waaqayyo gargaaru Ameen. tarii nutti hin fakkaatu ta'a ani fayyeera an keessaa gallaanii gabaa wala loltu jedhu mammaaksi tokko an keessaa gallaan gabaa wala loltu an fayyinaan maaltu na dhibeen hin hojjetu ergamni kun tokkoon amanaa tokkoon duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos ilaallata galanni waaqayyoodhaaf Ameen. ergama kanaaf deebii warra laattaan waaqayyo nu haa taasisu Ameen. waldaan kiristaanaa amanaa sassaabdee iddoo biraatii immoo an dubbatinaa bakka sagalee jajjabaa hin dubbatinaa maaliif abaalaatiin nu jalaa sokkaa asraata nama kaffaluutu dhibaa iji namaa birriirra jira maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo gara waamicha isa jalqabaatti waldaa kiristaanaa haa deebisu. Ameen. Inni fatanii isa kanammaa inni tokko jedhan dhugumaa argitanii cubbuu wajjin hammatanii taa'u waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin ija keenya nuuf qaban. Ameen. Haalelooyaa Yesuus Kiristoos kan fuudhu ga'ishoo gamoo amma kana ga'uunaa ijaartanii hin jedhonni tasuma mana ijaaruun ga'eedha jechaan jiru baay'isawee inni jalqabaa ergamni keenya inni guddaan lubbuu irratti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Waaqayyo ija keenya qaban. Ameen. Kanaaf egaani bartuu gochuu duuka buutuu dhugaa namni baratee dhuguma Kiristoosiin sirriitti baree Kiristoosiin duukaa bu'ee homtuu gara booddeellee hin deebisu galanni waaqayyoodhaaf. Ameen. Argachuu dhabuun gaddeebii oliiquun fayyaa ta'uu dhukkubsachuun homtuu jaalala Kiristoositti adda san baasu galanni waaqayyoodhaaf. Ameen. Sirriitti bartuu dhugaa ta'e homtuu sandin argachuunis Kiristoosittiin baasu baay'een argatanii Kiristoos kana dhiisaniiru baay'een immoo dhabaaf jedhanii adda ba'anii dhabuunis argachuu oliiquun gaddeebi'uun akkuma Roomee 8 irra jiru homtuu jaalala Kiristoositti addanuun baasu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Galateeffanna kana gaan bartuu dhugaa waldaa kiristaanaarraa kanatu eegama jechuudha. Kana gochuutu nurra jiraata jechuudha. Hamma tokko dhugaan baatii waldaan kiristaanaa garuu bartuu gochuu barsiisuu barsiisarra dhaabanii hundeessuu dhaabuu irratti hin hafa baay'ee rakkisaadha. Kanaaf waaqayyoo bartuu duuka buutuu dhugaa warra horatan waaqayyoo nu haa taasisu. Ameen. Ameen. Waldaan kiristaanaa bartuu dhugaa horachaa jirti. Duuka buutuu dhugaa horachaa jirti moo akkamitti jirti laata? Maal fakkaatti laata? Maal fakkaatti? Waaqayyo gara isa jalqabaatti nu haa deebisu. Mee kana laallagaanii akkam bartuu gochuu yeroo jedhamu gaanii multiplying discipleship akkami seerrii bartuu gochuu kuni
bartuu ta'een taa'u namni bartuu ta'e duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos hin amanaa namni tokko amanee hin barataa hin cuubamaa hin barataa duuka buutuu Kiristoos Yesuus ta'ee hin taa'u akkuma silasanii jedha an keessaa baanaan gabaa walalultu isa jedhamu miti an fayyinaan naga'a jedhamee hin taa'amu an fayyinaan naga'a jedhamee hin taa'amu jechuudha namni bartuu dhugaa ta'e gaanii akka kana ta'achuudha meesa kana walii wajjiniin ilaalla jalqaba gaanii duuka buutuu gochuudha gaanii waldaan kiristaanaa eega duuka buutuu gootee hin ergiti jechuudha waldaan kiristaanaa hin cuubdi maqaa abbaatti maqaa ilmaatti maqaa afur qulqulluu sadan waaqa tokkotti erga cuubdee hin ergiti bartuu gootii duuka buutuu gooti barsiistee jechuudha barsiisaati bartuu godhaa eega bartuu goote maal gooti in ergite jechuudha warra bartuu dhugaa ta'e kan ammoo in ergite jechuudha gara kamitti gara warra namannee in ergite jechuudha gara warra in amannee dhaqanii isaan immoo ergamanii maal godhu dhugaa ba'u jechuudha dhugaa ba'anii immoo warra dhugaa ba'an kana maal godhu isaan immoo in ijaaru jechuudha sagalee waaqayyootiin barsiisuudhaan duukaa bu'uudhaan hin ijaaru jechuudha isa booddee erga ijaaramanii booddee immoo hin leenjisu hin barsiisu jechuudha sagalee waaqayyootiin ijaaramanii leenjisanii immoo leenjii fudhatanii immoo isaan immoo maal ta'u duuka buutuu ta'u jechuudha ammas taa'uun hin jiru jechuudha akkuma kanatti itti fufaa jechuudha warri immoo duuka buutuu ta'anii ammas hin taa'an jechuudha ammas hin taa'an jechuudha warri duuka buutuu ta'an akkuma kanatti itti fufa jechuudha duuka buutuu ta'uu deebi'anii immoo isaan immoo warri duuka buutuu ta'an immoo in ergamu warra duuka buutuu godhan immoo erganii booddee akka isaan dhugaa ba'an godhu erga dhugaa ba'an immoo sagalee waaqayyootiin akka isaan ijaaran indagana barsiisuudhaan leenjisuudhaan akka kanattiin itti adeemaa jechuudha waaqayyo nu haa gargaaru waaqayyo nu haa gargaaru Ameen. fakkaata jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u bartuu taanee duwwaa immoo hin teenye jechuudha in ergamnee dhannee dhugaa baana warra dhugaa baane sana immoo hin barsiisna isaaniin immoo leenjisna isa booddee isaaniin immoo duuka buutuu goona warri duuka buutuu ta'an immoo ammas gara biraa akkuma kan maanni eda'uutuun ta'in baay'isuu ta'a jechuudha wal baay'isa jechuudha inni amane tokko bartuu biraa ofiisaa isa barate sana isa kan barsiisee indaganaa bartuu godhaa inni akka kanattiinitu lubbuu baay'ee bira ga'uu dandeenya jechuudha waaqayyo nu haa gargaaru kan